Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa samii irratti kan galateeffamu akkasumas afaan uumama isaa hundumaadhaan lafatti kan galateeffamu durattis guddaa kan galatoomedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf abbootii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Baga geessanii guyyaan har'aa adoolessa bultii 16 bara 2016dha. Ayyaana yaadannoo kan ji'a haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota warreen biroo waggaanis kanneen yaadataman baga geessanii dabalataanis bultanii ooltanii guyyaa har'aa baga geessanii Waaqayyo hunduma keenyaan bagattiin nu ga'e. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aarraa eegaluudhaan dursinee akkuma dubbanne barumsaa walqabataa marsaa lammaffaa kan ta'u dubbii Kiristoos kan jedhu kan waliin ilaaluudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa ba'uunet icciitii isaa dhokataa inni ofiisaa nuuf ibsee barumsa kana jalqabsiisuudhaaf akkuma nu kakaase akkasumas immoo nu wajjirraan ta'ee hanga xumuraatti nu geggeessuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni sagalee isaa ofuma isaa akka nu barsiisu fedha isaa eeyyama isaa gargaarsaa nuuf haa ta'u. Kanaafuu marsaa jalqabaa nu wajjirraan haa ta'u jechuudhaan jalqabna. Guyyaa har'aa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti kan ilaallu kutaa tokkoffaa barumsa kanaadhaan hubannoo muraasa waa'ee icciitii Sillaaseedha. Sillaasee yookiin immoo manni kiristaanaa keenya Waaqayyo jechuudhaan kan waaqessitu eenyu akka ta'e jalqaba ilaaluudhaan gara kanaatti dabarraa jechuudha. Gara ittaanu dubbiiwwan Kiristoos kan jedhu darbuudhaaf asirraatu kan eegalluudha kan ta'u jechuudha. Maaliifidha waa'ee icciita Sillaasee waa tokko lama dubbachuu akka barbaaduudhaaf kan hin barbaade callisneetuma dabarree gara waa'ee dubbii Kiristoos gaafa jennu Kiristoos eenyudha kan jedhu qaama sadan keessaa qaama tokko ta'uusaa beekuudhaaf dursinee qaamonni sadan kun maalidha? Manni kiristaanaa keenya hoo Waaqayyo jechuudhaan kan isheen nu barsiistu eenyudha kan jedhu dursinee beekuu waan qabnuufidha. Barumsa dubbii amantaadhaanis ilaaltan yoo ta'e fayyinni keenya kan raawwate gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosinidha. Garuu yeroo barannu fiigneetuma deemnee Kiristoos dubbii Kiristoos akkasitti dhalate jechuu keenyaan dura inni dhalate kun eenyudha kan jedhu dursinee waa'ee Sillaasee beekuu qabna. Maaliif Sillaasee qaama sadan keessaa qaamni tokko isadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Waaqa beeknu Waaqa amanaa jirru eenyu akka ta'e erga barree booda Iyyasuus Kiristoos qaama addaadhaan dhufuusaatti gaafa dabarru barumsi gidduudhaan jalqabu jechuudha. Jalqabumarraa jalqabeeti haala kanaatiin wanta nuuf galuudhaaf icciita Sillaasee waa tokko lama waa'ee Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya kan isheen waaqessitu eenyu akka ta'e wanta muraasa dubbanneetti dabarraa jechuudha. Warreen dubbii amantaa barataniidhaaf keessa deebisniif ta'a. Warreen obbolaawwan haaraa barumsa kana baratan immoo asumaa kaasuudhaan ilaaluu dandeessu. Bergi asitti kan kaasnu gabaabinaadha. Dubbii amantaa irratti yoo deemtan bal'inaan kan jiru achirraa argachuun ni danda'ama. Sillaasee kan jedhurraatu haa jalqabnu. Sillaasee jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu kallattiimaan gaafa ilaallu jechi kun jecha gi'iiziiti. Sillaasee kan jedhu jecha gi'iiziiti. Afaan keenyatti gaafa hiiknu immoo sadii taasise jechuudha. Sallase jecha sallase yookiin immoo sadii taasise kan jedhurraatu kan dhufe yommuu ta'u hiikkaan isaa maal jechuudha? Sadummaa addaa jechuudha. Sadummaa addaa jechuudha. Maaliifidha sadummaa addaa kan jedhameef jennee yommuu ilaallu sadummaan kun tokkummaa wanta qabuufidha. Tokkummaa wanta qabuudhaaf sadummaa addaa jedhama. Waa tokko sadii yoo jenne sadii ta'a.
malee tokko ta'uu hin danda'u. Yookiin immoo waan tokko yoo ta'e wanti sun maal ta'a? Tokko ta'a malee sadii ta'uu hin danda'u. Asitti garuu sadummaa addaa kan jennu adda kan taasisu maalidhaa? Tokkummaa wanta qabuufidha. Wanti sadii tokko ta'uu wanta danda'uudhaaf tokkummaa wanta qabaatuudhaaf sadummaa addaa jennee ibsinaa jechuudha. Kanaaf Sillaasee jechuun sadummaa addaa jechuu yommuu ta'u, icciitii Sillaasee gaafa jennu immoo dhokataa kan ta'e waa'ee barumsa tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo ittiin barannu jechuudha. Icciitii Sillaasee gaafa jennu dhokataa kan ta'e barumsa waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo kan ittiin barannudha icciitii Sillaasee jechuun. Egaan icciita Sillaasee kanaan barumsa waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo ittiin barannu yommuu jennu waa'ee Waaqa amanaa jirru kan ittiin barannudha jechuudha salphaadhumatti. Kiristaanonni kan amanaa jirru kan nu uume addunyaa kana kan argamsiise gara jireenyaatti kan fide nuunis immoo guyyaarraa kan jiraachisu boodas immoo abdii kan taate mootummaa isaa kan nuuf kennu eenyudha kan jedhu Waaqayyodha. Waaqni kun immoo eenyudha? Kun asitti kan barannu jechuudha. Kanaaf icciitii Sillaasee kanaan waa'ee Waaqa kanaa barannaa jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo kana kan barannuudhaa fi sababni inni guddaan Waaqayyoodhaan beeknee qorannee akkasidha malee akkas ta'uu hin danda'u jechuudhaaf osoo hin taane waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa isaa beeknee hubannee kabajaaf waaqummaa isaadhaan isa waaqessuu qofaafidha. Kaayyoon barumsa kanaa kana qofadha. Manni kiristaanaa keenya waa'ee Waaqayyoo kan dubbattu kan barsiistu qorattee kan fidde miti. Saayinsiidhaaf amantaa kan jiru adda addummaan isaa kanadha. Addunyaa keessa gaafa kaanu saayinsii yoo deemne warreen irraa maqaa adda addaa qabaatan keemistirii, baayoloojii maal jedhaman kun qorannoodhaan kan dhufanidha. Eessaa dhufe kan jedhuudhaaf akkamtaa kan jedhuudhaaf agarsiisuun ni danda'ama. Mana yaalii yookiin laaboraatoorii seenuudhaan agarsiisuun ni danda'ama. Kanaaf waa'ee sanaa qorachuudhaaf kan baratamudha inni guddaan jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo garuu kan barannu maaliifidha? Kabaja isaa beeknee tokkummaadhaaf sadummaa isaadhaan waaqummaa isaatiin isa waaqessine mataa keenyaaf kan ta'u mootummaa isaa dhaaluu qofaafidha. Kana keessatti immoo barumsoonni barataman kun waa'ee Waaqayyoo kanneen taanee dudubbannu kun hundi isaanii isaan dhufanii isuma Waaqayyoo irraa kan kennamanidha. Waaqayyo ofuma isaa ani akkasidha jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Kanaaf kan inni dubbate sana qabanneetu maal taasina? Ittiin barannee ittiin hubannee sana fudhachuudhaan amantiidhaan jiraannee ittiin fayyuu qofaadha. Wantichi dhimma mataa keenyaa malee dhimma kan Waaqayyooti miti. Waaqayyo mataa isaa kan ibse inni guddaan jaalala dhala namaadhaaf qaburraa kan ka'e qofaadha. Maaliif? Waa'ee isaa beeknee takkaa kufnee banneerra. Kana booda garuu waa'ee isaa beekuudhaan isatti amannee akka ittiin mootummaa isaa dhaallu qofaafidha. Amantaanis kaayyoonsa kana qofaaf dubbiin fayyinaa wanta jiraatuufidha. Kanaaf waa'ee Waaqayyoo yeroo barannu kana ta'uu qaba jechuudha. Sammuun keenya haala kanaatiin jijjiirameetu. Fakkeenyaaf warreen wanta adda addaa hojjennu fakkeenyaaf kaalkuleeshinii ta'e warreen hojjennu tarii warreen barumsa keessatti naa jennuu jiraanne kaalkuleetarii keenyaaf waa tokko akka inni aawutpuutii nu baasu akka inni deebii nu baasuudhaaf maal gochuu qabna? Foormulaa wayii gashina. Kana booda foormulaan sun deebii sana kenna. Ammas deebinee waan biraatti hojjechuu barbaanne meeshaa sanaan maal taasisna? Foormulaa biraa isa duraa keessaa baasuudhaan foormulaa biratti gashinee an biraatti hojjenna jechuudha. Nuti sammuu keenya barumsa kana barannu akkas taasisuu danda'uutii qabna. Kan addunyaa sana sammuu kan addunyaatti yaadnu sana lafa keenyee amma waa'ee maal barachaa jirra? Waa'ee Waaqayyoo barachaa jirra jechuu danda'uu qabna. Malee akkamittidha? Sadii ta'uu kan danda'a, tokko ta'uu kan danda'a jennee wanta qusaaqusii addunyaa kanaarraa yookiin mataa keenyaan ani koo tokkodha, ana bira obboleessi koo jira, ana bira obboleettiin koo jirti, sadiidha. Akkam sadanii tokko ta'uu dandeenya jennee sammuu dadhabaa kanaan waa'ee Waaqayyoo qorachuudhaaf yaaduun sirrii miti. Kanaaf maal gochuu qabna? Beekumsa addunyaa kanaa sammuu keenya keessaa duguugnee lafa keenye waa'ee Waaqayyoo qophoofnee barachuu danda'uu qabna jechuudha. Beetalee maatisii herregni kan jedhu loojikiin addunyaa kan jedhu waan tokko takkaatti tokko ta'uu danda'a malee lama sadii ta'uu danda'u. Kun beekamaadha. Addunyaan beekumsi kanumaadha beekama. Waan tokko takkaatti beetalee dhugaaf sobaadha miti yeroo baay'ee kan jiru tokko waan tokko yookiin dhugaa ta'a yookiin soba ta'a. Al tokkotti garuu waan tokko waan lama yookiin sadii ta'uu danda'u. Inni kun maadha? Beekumsa addunyaadha. Gara herregaatti gaafa dhufnes waa tokko gaafa lakkoonu yookiin tokko jennaa, lama jennaa, sadii jenna malee kun sadan tokko ta'uu
jechuu hin dandeenyu. Yookiin immoo tokkoon kun sadii ta'uu danda'a yookiin sadan kun tokkummaa qabu jechuu hin danda'amu. Kanaaf sammuuwwan loojikiidhaa fi herrega akkasittiin beeknu sana of keessaa lafa keenye sammuu akkamii qabaannu? Sammuuttiin waa'ee Waaqayyoo hubannee beeknee ittiin mootummaa isaa dhaallu sana qabannee gara barumsa kanaatti haa dhufnuu dhanni guddaan. Kanaaf tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyoo mee haa ilaallu. Kitaabni qulqulluun keenya akkasumas manni kiristaanaan keenya jalqabarraa kaastee hundee duukaa bu'ootaadhaa jalqabuudhaan amma ammaatti kan jirtu kan isheen nu barsiistu Waaqayyo tokkodhas sadiidhas jechuudhaana. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko jedhamee sadii ta'a. Sadii jedhamee immoo tokko ta'aadha. Kitaabni qulqulluun kan nu barsiisu. Kitaabni qulqulluu kun immoo isaa fidee kitaaba qulqulluu jechuun hafuura Waaqayyoo hiikkaan salphaansaa. Maal Waaqayyoo? Hafuura Waaqayyoo. Waaqayyoo fedha isaadhaaf wanta barbaade addunyaadhaaf saboota isaadhaaf kan inni ittiin dabarse. Innaa achi keessatti kanneen barreeffaman jiran hundumtumaadha. Fedha Waaqayyoodha. Malee wanta biraa miti. Innaa kitaabni qulqulluu qabatee kan jiru fedha Waaqayyoodha. Fedhoonni Waaqayyoo kun Waaqayyo mataa isaatti kan inni dubbate kan maal nu barsiisu? Waaqayyo tokko ta'ee sadii ta'e immoo tokko ta'uu isaa nu barsiisu jechuudha. Kanaaf maalidha? Sadummaadhaaf tokkummaa Waaqayyoo gaafa jennu Waaqayyoo walii galatti jecha manni kiristaanaa keenya kan isheen amantu waa tokko qabadhaa. Nuti kan amannu Waaqni kiristaanotaa tokkodha. Meeqadha? Tokkodha. Kitaaba qulqulluu jalqabaa kaasnee hanga xumuraatti olaaltan Waaqa sadii duraa abaluu jedhamu kan jedhu hin jiru. Hin jiru. Inni kun Waaqa baay'ee kan jedhu amantaa addunyaa jiran keessaa tarii kan hin beeku kan akka warra Hinduudha. Waaqa tokkoo ol qabna kan jedhan jechuudha. Kiristaanummaa keessaa iddoo tokkotti iyyuu haa ta'u Waaqa tokkoo ol qabnaa Waaqa sadii Waaqa lama kan jedhu hin jiru. Hin jiru. Garuu maal qabnaa? Waaqa tokko qabnaa. Waaqni kun immoo tokko kan ta'e sadummaawwan muraasa qabaa. Isaan kam? Eeyyoo qabxiiwwan arfan kana qofa. Sadummaa maqaa ni qabaa. Sadummaa qaamaa ni qabaa. Sadummaa hojii ni qabaa. Sadummaa haalawwanii ni qaba. Waaqni kam? Waaqni tokko jechuudha. Kanaaf asitti akkamitti akkan jenneedhaa fi sammuu biyya lafaa sana keenyee asitti darbuu kan qabnu jennee jalqaba kan kaasneef. Kanaaf isaan kana mi'aa ilaallu. Eessarraa? Hafuurri Waaqayyoo namootaaf nuuf kan dabarse kitaabolee qulqullaa'oo keessaa haa ilaallu. Kan jalqabaa sadummaa maqaati. Waaqayyoo tokko yeroo jennu maal ni qabaata? Sadummaa ni qabaata. Sadummaawwan keessaa immoo kan jalqabaa sadummaa maqaa jedhama. Kanaafuu sadummaa maqaa yeroo jennu walumaa galatti Waaqayyo jennee yeroo waamnu Abbaa, Ilma, Hafuura qulqulluu jechuu keenyadha. Kiristaanummaa keessatti nuti Waaqayyo jennee yeroo waamnu Abbaa jechuu keenyadha. Ilmas jechuu keenyadha. Hafuura qulqulluus jechuu keenyadha. Kana jechuun maal jechuudha? Dogongorri maqaa osoo hin jiraatiin yoomuu taanaan abbaan abbaa jedhama malee maqaan isaa gara ilmaatti yookiin immoo gara hafuura qulqulluutti jijjiiramuu hin danda'u. Akkuma kanaas immoo osoo hin diigamin hanga bara baraatti maqaan kun maal ta'a? Ni jiraata. Ilmis akkuma kanaati. Ilma jedhama malee maqaan isaa gara abbaatti yookiin gara hafuura qulqulluutti hin jijjiiramu. Maqaan isaa kun osoo hin jijjiiramin, osoo hin diigamin bara baraaf kan jiraatudha. Hafuurri qulqulluus hafuura qulqulluu jedhama malee dogongoraan maqaan isaa gara abbaatti yookiin gara ilmaatti jijjiiramuu hin danda'u. Maqaan kun osoo hin badiin, osoo hin jijjiiramin, osoo hin diigamin bara baraaf kan jirudha. Kanaaf wal jijjiiraa maqaa osoo hin qabaatin jechuudha. Abbaan abbaa jedhama, ilmi jedhama, hafuurri qulqulluun hafuura qulqulluu jedhama jechuudha. Duukaa bu'ootarraa kan barate qulqullichi Aginaatiyoos waa'ee kanaa yeroo dubbatu akkas jedheera. Waa'ee sadummaa maqaa kana haala kanaatiin ibseera. Yeroo kan barate duukaa bu'ootarraa abbootii duukaa bu'ootaa jaarraa tokkoffaadhaa galammeeffaatti yeroo coomu keessaa kanneen tuman keessaa tokko Aginaatiyoosidha. Qulqulluu Aginaatiyoos eebbisaan irraa bu'u leengadda kana ayyaana boqonnaasaa wareegamummaasaa kabajneerra. Innaa maal jedha qulqulluun kun abbaan abbaadha malee ilmas hafuura qulqulluus miti. Ilmis ilmadha malee abbaas hafuura qulqulluus miti. Hafuurri qulqulluus hafuura qulqulluudha malee abbaas ilmas miti jedheera. Kun maalaa? Sadummaa maqaadha. Sadummaa maqaa Sillaaseen haala kanaatiin ni qabaa jechuudha. Kanaaf immoo kitaabni qulqulluun ragaan qabaa eeyyeen hafuura Waaqayyoo kan ta'e
Waaqayyo sagalee isaa fedha isaa uummata isaadhaaf daandiin ittiin dabarse kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Ihoo wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19ffaatti haala kanaatiin dubbatee nutti agarsiisa. Maal jedhaa? Deemaatii alagoota maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluun cuubaatii kaniin isin barsiisa hundumaa akka isaan eegan isaan barsiisa. Duukaa bu'oota kutaa isaa jechuudhaan qulqullinni isaaf haa ta'uti. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos duukaa bu'ootaa barsiiseera. Erga du'aa ka'ee booda jechuudha. Kanaaf fayyina kana deemtanii addunyaatti dubbattan yeroo isaan amanuudhaan immoo wanta sana eeyyeen ni ta'a jedhani miti. Dubbii fayyina Kiristoos raawwateera namni kan qooddatu eeyyeen Kiristoos kan jedhamu dhufeera dhalateera nuuf jedhee kan hundumaa raawwateera jechuudhaan qofa dubbachuudhaan qofa miti fayyinni kun. Ittiiyyuu namni amanu isaa kan mirkaneessu maallaa cuubameetu yeroo cuubamudha. Dubbiiwwan fayyina Kiristoos kanarraa kan qooddatu jechuudha. Innaa namni kun immoo kan cuubamu maaliitina? Kiristoos dubbii fayyinaa sana haa raawwatu malee kan cuubamnu garuu eenyutti amanutiidha? Haala kanaatiin maqaa kanaatiin. Maqaanyu maqaa Waaqayyootiin. Maqaa Waaqayyoo kun immoo Waaqa tokkodha. Ihoo sadummaa maqaa immoo ni qabaataadha. Ni qabaata. Isa kana kitaabni nutti agarsiisa. Egaa maqaan Sillaasee kun eessaa dhufee gaafa jennu turee akkuma maqaa keenyaa kana tokko tokkoof maqaan gaafa guyyaa 8 ba'aa. Baay'oolii keenyaaf immoo gaafa guyyaa 40 fi 80 nuuf ba'a. Yeroo ammaa immoo baay'ooliin keenya erga guddannee booda kutaawwan meeqa geenye maqaa jijjiirrannaa, maqaa baafannaa akkas jechuu kana miti. Kanaaf sammuu kan lafa keenya waa'ee Waaqayyoo yeroo yaadnu maqaan Waaqayyoo addunyaan osoo hin uumamiin isuma wajjirraan kan turedha. Dursas xumuras kan hin qabne yeroo kana moggaa'ee fi abalu moggaasee kan jedhu kan hin qabne yeroo kamittuu Waaqayyoo wajjirraan kan turedha. Waaqayyo dursas hin qabu, xumuras hin qabu, maqaan isaas akkuma kana jechuudha. Akkuma kana Waaqayyo wajjiraan kan jirudha malee isa kana kan agarsiisu miti jechuudha. Kanaafuu abbaan abbaadha. Abbaa kan jiru maaltu waan jedheef ilmi waan jiraateefidha. Ilmi ilmadha. Abbaarraa kan dhalate. Hafuurri qulqulluun hafuura qulqulluudha. Abbaarraa kan ba'e. Sadummaa maqaa kana ni qabu. Sadummaan maqaa kun immoo Waaqa tokko kan jennu sadummaa kanaatiin ni ibsinaadha. Sadummaan kan lammaffaa sadummaa qaamaati. Qaamadha. Sillaaseen yookiin Waaqayyo qaamaan meeqadha? Sadiidha. Kan jedhu sabbaanumatti. Sadummaa qaamaa gaafa jennu Waaqayyo qaamaan sadii jechuu keenyadha. Kana jechuun maal jechuudha? Hundumtuu qaama ana kan jechisiisu kan mataa isaanii qabu. Eenyu? Maqaawwan sadan dursinee tarreessine jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jenne sadan isaanii qaama ana kan jechisiisu kan mataa isaanii ni qabu. Abbaadhaaf qaama murtaawaa kan ta'e kan mataasaa kan ta'e. Fuulas akkuma kana gonka kan ta'e. Murtaawaa kan jettu kana fitsum kan jettuun bakka buusaa. Gonka. Fitsum bakka kansaa kan ta'e jechaadha. Amma kan koo kun kan mul'atu kun akka koo kan ta'e addunyaa nam tokko hin jiru. Nam tokko jechaadha. Hunduma keenyaaf hin beektumsi kan saayinsii kana. Hunduma keenyaaf mataa keenya kan fakkaatu nam tokko hin jiru addunyaarra. Ani anuma qofatu addunyaarra jira. Isinuma qofatu addunyaa jira malee akka keessan nam tokko kan biraan tokko hin jiraatu. Kana jiiniin isa olaalamee, DNA'n isa olaalamee kan koo anuma tokkodha. Isinis tokkuma tokko isinidha. Innaa kanatti maal jedhaa fitsum jechuudha beekaa. Kun kan koo kan ta'e qofaadha kun. Akkuma kanaa maal jechuu keenyadha? Abbaan kansaa kan ta'e kan eewutu kan jijjiiramne kan hin dabalamne kansaa kan ta'e bifas qaamas maal ni qaba? Ni qaba. Murtaa'aa gonka kan jennu fitsum kan jennudha. Ilmis akkuma kanaa qaama murtaa'aa ni qaba, fuula murtaa'aa ni qaba, bifas murtaa'aa kansaa kan ta'e ni qaba. Hafuurri qulqulluus akkuma kana qaama murtaawaa, fuula murtaawaadhaaf bifa murtaawaa ni qabaata. Isa kana sadummaa qaamaa kan jennu jechuudha. Sadummaa qaamaa kana kitaabni qulqulluun nutti agarsiiseera. Bakka baay'eetti ni arganna. Beetlee kakuu haaraatti haala ifa ta'eedhaan mul'atee ni arganna. Kiristoos yeroo cuubamu wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17tti barreeffamee kan argannuun cuubamee harkaa Yohaannisitti yeroo inni bishaan keessaa Yordaanos keessaa bakkeetti ba'u wanti raawwate sadummaa qaamaa kanaaf ragaa kan jalqabaati. Maal jedhaa? Gooftaan keenya Iyyesuus erga cuubamee booda battalumaan bishaan keessaa ba'ee. Maal keessaa ba'ee? Bishaan keessaa ba'ee. Kunoo samiiwwan ni banamanii hafuurri Waaqayyoos akka dhugeetti osoo bu'u isarras osoo dhufuu argee. Kunoo sagaleen samiirraa dhufe isatti kan hin gammadu ilmi koo kanan jaalladhu kanadha jedhee jechuudhaan dubbata.
gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga cuuphamee booda bishaan keessaa ba'e jechuun inni ilmi waaqayyo jechuudha. Bishaan keessaa ba'eetu qaama kan ana jechisiisuudhaan murtaa'ee dhaabbatee ni jira jechuudha. Kan isaa kan ta'e fitsum kan ta'e jechuudha. Inni kun yeroo kana ta'u hafuurri qulqulluun bifa gugeedhaan maal ta'e dhufee Kiristoos irra buufateera. Kan sadeeffaan immoo waaqayyo immoo samiidha jechuudha. Waaqni abbaa isatti kan gammadu maal koo ilmi koo kan jedhu abbaan jechuudha. Ilmi koo jedhu abbaan haala kanaatiin sagalee isaa dhageessee bifa duumessaadhaan mul'ateera. Innaa kun maal jedhama? Sadummaa qaamaa jedhama. Sadummaa qaamaa kitaaba qulqulluudhaan kan jirudha. Bakkeewwan biroottis sadummaawwan kun mul'atanii ibsamaniitu ni jiraatu jechuudha. Kun agarsiistuu kan jalqabaati jechuudha. Kanaaf sillaasee kan jennu haala kanaatiin sadummaa qaamaa kan jennu keessatti abbaan qaama kan mataasaa, ilmis kan mataasaa, hafuurri qulqulluus kan mataasaa ni qabaata. Maqaan kun egaa qaamni kun meerre iddoo kam jennee ija keenya kan akkas goone kan ilaalu lumitti ba'uunis gowwoonni baay'een kanatti yaadu. Waaqayyoodhaan arguudhaaf qaamoo qabatee bakka arguu qabna jechuudhaan. Kanaaf namoonni akkasii jalqaba addunyaa mataasaa namoota nu hubannedha. Maal nama nu hubanne? Addunyaa nama nu hubanne. Waaqayyo addunyaa irratti kan inni uume hundumaa argaa hin jirru kan nama dinqisiisu. Unkaan hafuura dhiisaatu amma qaamni waaqayyo kan nama dubbachaa jiru kun hafuuradha. Qaama hafuura waadha malee qaama akkas kana foon kan ta'e kana miti. Foon kan qabu amala foonii arfan warreen qaban qofadha malee amala foonii arfanii ala kan jiru qaama hin qabu. Qaama foonii kan hin qabu. Ergamoota waaqayyoo jennee kun hafuuradha malee qaama kanaa miti. Innaa nuti garuu baay'ee dadhabina qabna ba'uunet gaafa laallu amma sanaatti iyyuu gisuuf kan jennu kana qaama kanneen qaban kana mataasaayyuu arguu koo hin dandeenyu. Kana koo yaadnee hin beeknu amma baay'ee keenya. Wanta hin jirre baay'ee fagaanne utaalle jechuudha. Wanta baay'ee yaaduu barbaanna. Garuu immoo wanta nu bira jiran keessaa wanta baay'ee nu banne. Isti eenyudha kan baakteeriyaa argee beeku? Eenyudha vaayirasii kan argee beeku? Fangasii kan namni jira? Tokko hin jiru koo. Kan arguudhaaf tarii teekinooloojiin irraa mijeesseetu maayikirooskooppiin hojjetamee maaltu hojjetame achatti ilaalamaa jira. Malee koo hojii keenya kun sanayyuu koo arguu hin dandeenye. Hin jiru kun koo. Dabalataan addunyaa amma mirgaadhaa amma miti. Dachee qofa arguu dandeenya amma addunyaawwan jiran keessaatu dachee qofadha iji keenya arguu kan danda'u. Dachee irraa kan jiru tokko arguu kan danda'u hin jiru ba'uunati. Saayinsiintu kan dubbatu iyyuu koo amma arguu hin dandeenye kun Maarsii namni argaa jira? Argaa hin jiru koo. Namni argaa hin jiru. Veenusiin namni argaa hin jiru. Kan waaqayyoo ta'e immoo meerre iddoo kam jira? Arguun qaba. Jechuudhaan warreen yaalan hubannoo amma kanaatti iyyuu waa'ee kanaa waa'ee addunyaa yoo hubanne waa'ee hafuuraa yaaduun ba'uunatti baay'ee rakkisaadha. Arguun qabaatu hin taane waaqayyo dhala namaa kan inni barbaadu amantii qofaadha. Inni kan dubbatetti amananii jiraachuu fayyuu qofa jechuudha. Yeroo tokko Giyaazii fi Eelsaadhaaf Giyaaz ni beektu miti kitaaba moototaatti barreeffamanii seenaa isaanii. Diinonni Eelsaadhaan ajjeesuudhaaf dhufanii itti marsanii. Baay'ee qawwee meeshaa waraanaa bara isaaniitti baay'ee ciccimaa kan ta'e qabatanii itti marsan dhufanii. Innaa kana booda Giyaaz jechuun gargaara Eelsaadha. Eelsaa yookaan kan jiru barataa isaadha. Eelsaan inni baay'ee nama baay'ee fagaateerudha ba'uunatti qulqullummaadhaan wanta hafuura amma arguu danda'eera. Hafuuraan wanta jiru bakka biraatti wanta raawwatamu arguu amma dandeettidha ba'uunatti Eelsaan. Innaa Giyaaz loltoota kana gaafa argu baay'ee naheen qaarra barsiisaa koo ajjeesu jechuudha. Eelsaa maadhaaf gaddi. Innaa Eelsaan kan hundumaa beekaa jira. Akka barataan kun baay'ee cannaqamaa jiru. Baay'ina kan hundumaa argeetu hin cannaqamu. Kan nama dinqisiisu ergamoonni waaqayyoo lakkoofsa hin qabne immoo dhufaniitu fuuldura jiru. Sanammoo kan argamu Eelsaadha malee Giyaaz arguu hin danda'u. Ija akkuma keenyaa wanta qabuuf Eelsaanis bargeeta. Akkuma keenya ija qaba malee biraan qabu. Garuu qulqullummaa wanta qabuudhaaf wanta hafuuraa arguu danda'a. Anni ergamoota warreen lafa jalaatii iyyanii loltoota mooticha Sooriyaa caala Eelsaan kan argaa jiru ergamoota waaqayyootiinidha. Innaa Giyaaz immoo kan arguu hin danda'u baay'ee cannaqama. Innaa kana booda waaqayyoon kadhateef maal jedhee dhibaakkee maaloo xiqqooma ishee isa ija isaa baniif haa arguuti jedhee kadhateef waaqayyo isaa baniif. Innaa isaan kan hundumaa arguu danda'e jechuudha Giyaaz yeroo kana taragaagge. Innaa ilaalaa ba'uunis wanta hafuuraa arguu qabnaa kana gochuu qabnaa.
jechuun tokko dogoggoradha. Lammaffaa immoo nuti mataa keenyaatti arguu dadhabneedhaaf wantichi hin jiru jechuun sirrii miti. Sirrii miti. Inni har'a koo baakteeriyaan koo hin jiru jettee falmuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Garuu arguu hin dandeenyu. Hin jiru hin dandeenyu. Lubbuu keenya mataa ishee koo hin jirtu jechuu hin dandeenyu. Hin jirti garuu arguu hin dandeenyu. Waaqayyoodhaan kan hundumaa kan agarsiise lakkiyyoon arge malee jechuun mataa ofii gara daandii jallinaatti oofuu qofadha deebiinsaa bu'aansaa malee waaqayyoodhaan arguudhaaf tasumayyuu hin dandeenyu. Qaama isaa keenyatti garuu hin dandeenyu. Kan ergamaa waaqayyoo arguu hin dandeenyu. Namni arges hin jiru ergamaa waaqayyoo dhugaa dubbachuudhaaf. Kan arge hin jiru. Itti iyyuu qaama uffachuudhaan yeroo isaan mul'atan namni arguu danda'a. Kana malee hin danda'amu. Garuu kana jechuun immoo qaama hin qaban jechuu miti. Inni waaqayyo ofuma isaatii kan inni of ibsedha waan ta'eedhaaf haala kanaatiinidha. Qulqulluun Goorgooriyoos jaarraa fuudheffaa warreen turan keessaa abbootii qulqulloota mana kiristaanaa abbootii Qephedooqiyaa sadan kanneen jedhaman keessaa tokko qulqulluu Goorgooriyoosidha. Nabaabe Melekoot waa'ee waaqayyoo kan dubbatu kan jedhu seenaa abbootii keessaa abbootiin lama jiru. Inni jalqabaa qulqulluu Yohaannis Wangeelaawwiidha. Yohaannis Wangeelaawwiin wangeela isaa gaafa jalqabnu Yohaannis ilma Yohaannis obboleessaa Yaa'eqoob jaalallee gooftaa kan jedhame fannoo jala kan ture inni kun Nabaabe Melekoot jedhameedha. Wangeela isaa gaafa eegalu waa'ee waaqummaa sirriitti qorachuudhaan immoo waaqayyo isaaf ibsetti waaqayyos baay'ee isaaf ibsee sana dubbateera. Innaan Nabaabe Melekoot jedhama waa'ee dubbataa waaqummaa jechuudha salphaamatti. Kan lammaffaan isa kanadha. Eenyu Goorgooriyoos Sanzinaazuu baay'ee kennaa guddaa kan qabudha. Abbaan kun akkas jedheera. Hunduma dursee qaamaan addaa. Kabajaan too kan ta'u sadummaan ni barsiisna jechuudhaan dubbateera. Hunduma dursee qaamaan adda kan ta'u jechuun qaama mataa isaa kan qabachaadha. Kabajaan garuu tokko kan ta'u jechuun waaqayyoodha beekaa. Kabajni waaqayyoo tokkodha. Kan ilmaa kan abbaa ol kan ilmaa gadi kan qulqulluu ol yookiin kana jenne kan keenyu miti. Kabajaan tokko kan ta'u waa'ee Sillaasee yookiin immoo sadummaa addaa ni barsiisna. Isaan kunis abbaa, ilma, hafuura qulqulluudha. Sillaaseen tokkummaa waaqummaatiin adda ba'uu hin qabanii. Qaamonni garuu amalummaadhaan adda ba'uudhaan osoo hin jiraatiin tokkoon qaamaan, fuulaan, bifaan fitsum gonkawaadha. Mataa mataa kan danda'e kan mataa isaanii ni qabu garuu amala waaqummaadhaan ilaala. Amala waaqummaadhaan adda ba'uun osoo hin jiraatiin. Kana tokkummaa gaafa kaasnu ni dubbanna. Amalummaadhaan adda bahuun osoo hin jiraatiin jechuun tokkummaa waaqummaadhaan ta'anii garuu tokkoon isaanii qaamaan, fuulaan, bifaan gonkawaadha jechuudhaan abbaan kun jaarraa afuraffaa kan nuyi Nabaabe Melekoot dubbataa waaqummaa kan jedhu qulqulluun Goorgooriyoos Sanzinaazu haala kanaatiin waa'ee maqaa waaqayyoo ibseera jechuudha. Kan sadaffaa sadummaa hojiidha. Hojiidha. Sillaaseen yookiin waaqayyo hojiidhaan sadiidha. Hojiidhaan sadiidha. Hojiidhaan sadii gaafa jennu hojiin Sillaasee kanadha. Isa kana jechuudha. Hojii jechuun akka mataa keenyatti akka hin finne baakkaachuu. Abaruu sekireetarii hojjetaa, abaruu manaajeradhaa, abaruu talaala ergamtuudhaa. Isa kana miti hojii kan jennu. Sanas achuma keenya isa kana harkaatti na hubannu hojii jechaa kan jiru kana isa kanadha. Hojiin abbaa dhalchuu argamsiisuu. Hojiin ilmaa dhalachuu. Kan hafuura qulqulluu immoo argamu. Gibri kan jedhu afaan Geeziidhaan ba'uunet afaan Oromootti gaafa jennu hojii jechuu hin dandeenyu. Afaan Geeziidhaan gibri kan jennudha. Abbaan ilma wanta dhalcheedhaaf dhalchaa. Hafuura qulqulluu immoo wanta baaseedhaaf yookiin argamsiiseedhaaf argamsiisaa jedhama. Ilmis immoo abbaarraa waan dhalateedhaaf maal jedhama? Dhalataa jedhama. Hafuurri qulqulluun abbaarraa waan ba'eedhaaf bahaa jedhama. Bahaa jedhama. Asitti hubannoo guddaa qabaachuu kan qabnu akkanatti barreeffameera. Yeroo kana jennu akka sirna uumamaatti nuti dursinee abbaa keenyarraa kan argamne abbaan keenya nu dursee jiraatee nuun kan argamsiisu yookiin immoo fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti kan baasu kan kaasu Abrahaam, Yisihaaqii fi Yaa'eqoob. Abrahaam abbaa Yisihaaqidha. Yisihaaq immoo abbaa Yaa'eqoobidha. Abrahaam dursee jiraatee Yisihaaqiin dhalchee. Yisihaaq jiraatee hin dhalchee Yaa'eqoobiin dhalchee. Inni kun sirna uumamaa jedhama. Kanaaf waa'ee waaqayyoo abbaan
ilma dhalchee, ilma abbaa irraa dhalatee, hafuurri qulqulluun abbaa irraa bahe gaafa jennu akka kanaatti abbaan dursee jiraatee ilmi kan irraa dhalatee hafuurri qulqulluun booda kan irraa bahe jechuu keenya miti. Akkana jechuu keenya miti. Yeroodhaan wal dursuun osoo hin jiraatiin. Yeroodhaan wal dursuun yeroo hin jiraate osoo hin jiraatiin abbaan yeruma jiru ilmis irraa dhalachuudhaan jira. Hafuurri qulqulluus irraa bahuudhaan ni jira. Isa kana sadummaa jechuudhaan kan ibsinu jechuudha. Akkamitti ta'a kun? Macham yeroo waa'ee waaqayyoo dubbannu akkamitti kan jedhuudhaaf deebii hin qabnu inni dubbanne kaasni jalqaba dubbanneerra. Akkamitti kan jedhuudhaaf kun waa'ee hafuuraadhaa kun mataan isaa riivileeshin jedhama. Ibsuu jechuudha. Mul'ata. Bakka waaqayyo kan mul'isedha. Garuu haa ta'uyyuu malee kana kan fakkaatu immoo haala salphaadhaan barumsa kan akka hubannuudhaaf waaqayyo matuma isaatii kan inni kaa'e immoo wantoonni baay'een ni jiru. Uumama keessa ta'ee gara fuulduraatti waa'ee waaqayyo kana yeroo hubannu mee kana kan salphisu jechuudha. Hubannoodhaaf akka salphatuudhaaf wantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Mee lubbuu namaa ilaallu. Lubbuun namaa amala sadii qabdi yookiin waan sadii of keessaa qabdi. Laphummaa ni qabdi, yaadummaa ni qabdi, jiraattummaa barbaraa ni qabdi. Namni jiraataa barbaraa kan jedhu lubbuu waanta qabuufidha. Lubbuttii kanadha amala kana kan qabu malee foon kana miti. Foon kun akkuma kan foon saawwanii, akkuma kan foon harrootaa, foon warreen kana badee kan baduu danda'udha. Garuu lubbuu addaa waanta qabnuuf jiraataa barbaraa taanee kan uumamne jechuudha. Innaa kun immoo amala lubbuuti. Innaa lubbuun kun laphummaan ishee yookiin jechummaan ishee yookiin hafuurummaan jiraattummaan ishee kun lubbuu kana keessa jiraatu. Kana keessa jiraataniidhaaf lubbuun kun sadiin jedhamtu. Ittiyyuu lubbuun meeqadha? Tokkodha. Lubbittiin kun immoo tokko taatee maal hin mul'attu. Waaqayyos tokkodha. Sadummaa addaa qaba hin mul'atu. Akkuma kanaa lubbuun kun jalqaba kamtu argamaa kamtu dhufee laphummaan ishee lubbuun laphummaa waanta qabduudhaaf waan tokko yaadachuu waanta qabduudhaaf sanadha. Jechummaa ishee kan agarsiisu akkuma kanas immoo jiraattummaa ishee kan agarsiisu jechuudha laphummaadha. Akkuma kana abbaanis ilma hafuura qulqulluu haala kanaatiin wal fakkaataa jechuudha. Kan lammaffaa kan biraa salphaa kan ta'e jechummaa laphummaa kan jedhu kana yeroo baay'ee warreen sirna uumaawwan qofa beeka malee warreen biraa beekuu dhiisuu dandeenya. Mee salphaa kan ta'e kan guyyaa guyyaatti agarru aduu haa ilaallu. Aduu. Aduun ni mul'ata jedhee? Ayyeeno. Aduun ni mul'ata ganama ba'a. Aduu yeroo ba'u nuti kan agarru kan dhufu wantoota sadiitu hojjetaan dhufa. Kan jalqabaa qaamni aduu ni jira gubbaarra. Lammaffaa irratti ifni isaa ni jira. Sadaffaa irratti ho'i isaa ni jira. Isaan kun sadan ni jiraatu. Amma garuu aduun kana sadan qabaateedhaa fi aduu sadiin jechuun dandeenyu. Aduun mecheen tokkuma jirti. Garuu tokkoon kana sadan of keessaa qabdi. Sillaaseen waaqee tokkodha. Sadummaa addaa of keessaa qaba. Aduun kuni qaama isheedha. Kan ifa isheedhaaf ho'a ishee kan gadhiisu. Kana jechuun garuu qaamni ishee mul'atee kana booda daqiiqaa 10 booda daqiiqaa 15 booda yookiin sekoondii 5 booda ifti isaa dhufaa yookiin ho'i isaa dhufaa jechuu keenya miti. Qaamni ishee battaluma mul'atuun battaluma kana isaan kun lamaa wajjin argamu. Kun saayinsii biraa miti. Ba'uunati waaqayyoo haala salphaadhaan barumsa waa'ee mataasaa akka hubannuudhaaf kan inni kaa'edha. Innaa abbaan ilma dhalche gaafa jennu hafuura qulqulluu baase gaafa jennu isaan dursee jiraate jechuu keenya miti. Salphaadhaan kan duukaa bira qabne hubachuu dandeenya kan jedhudha. Kana sadeffaadhaan kana afuraffaaf kan xumuraa sadummaa haalawwaniiti. Haala kan jedhu kunet kan jennu kunetaat giziidhaan kan jennee kan qo'annudha. Inni kun immoo haalawwan jechuudha. Qaamonni sadan haalummaadhaan sadii yookiin immoo haalota sadii qabu yeroo jennu dursee bargita abboonni keenya abboonni 318 ibsaniiru. Niqiyaatti walitti kanneen qabaman bara 325tti qaamaan haalawwaniin sadii kan ta'u waaqummaadhaan ta'u kan ta'u maqaa waaqayyootiin jechuudhaan kana dubbataniiru. Kana jechuun kiristaanummaan yoo ta'u jechaadha. Kaatoolikii kan jedhu osoo hin dhufiin, Pirootestaantii kan jedhu osoo hin dhufiin, guyyaarraa kan maqaa jedhamtu kun osoo hin dhufiin itti maalidha Ortoodooksii kan jedhu yeroo turetti kan abboonni keenya kaa'aniiru. Haalawwan kun isaan kamidhaa? Laphummaa abbaa, jechummaa ilmaadhaa fi hafuurummaa hafuura qulqulluuti yookiin immoo jireenyummaa jiraattummaa hafuura qulqulluuti. Kana yoo jennu asitti barreeffameera. Abbaan ilmaaf hafuura qulqulluuf maalidhaa? Laphee isaaniitii yookiin immoo beekumsa isaaniitii. Ilmis immoo abbaadhaaf hafuura qulqulluudhaaf jecha isaaniitii yookiin kan isaan ittiin dubbatanidha.
Hafuurri qulqulluunis immoo abbaa fi ilmaaf hafuura baafannaa isaanii yookiin immoo lubbuu isaaniiti. Maal isaaniiti? Lubbuu isaaniiti. Jechuudhaan haala kanaan kan ibsamudha. Walitti qabnee gaafa geenyu garuu Sillaaseen laphummaa abbaatiin ni beeku. Laphummaa abbaatiin Sillaaseen maal ta'u ni beeku. Jechummaa ilmaatiin immoo ni dubbatu. Hafuura baafannaa yookiin jiraattummaa hafuura qulqulluutiin immoo bara baraaf jiraatu jedha. Sadummaan haalaawwan yookiin immoo kuneetaat kan jennu haala kanaatiin kan ifudha. Kun mataan isaa kitaaba kun bakka baay'eetti ibsamee ni arganna. Ba'uunet Waaqayyo kan dubbatu jecha ilmaatiinidha. Beekumsi immoo kan laphee abbaatiinidha. Hafuura baafannaa jiraattummaa kan hafuura qulqulluutiin Sillaaseen akka inni bara baraaf jiraatudha. Mee tokko haa kaasnu wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 kan barreeffame isa tokko kaasnee haa ilaallu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya waa'ee bara dhumaa sana dubbatu inni ofiisaa dhufee murtii laachuudhaaf akka jiru dubbate mallattoowwan bara dhumaa sana raawwatan sana hundumaa tokko tokkoon tarreesse of eeggadhaa bara dhumaatti maal ta'a kun ni ta'a jechuudhaan malee ta'uu danda'a otoo hin jedhin ni ta'a jechuudhaan be'ergixinyennet sirriitti ofitti amanummaa guddaadhaan erga dubbatee booda 36 gaafatamaan jedha. Guyyittii sana garuu abbaarraa kan darbe ilmas ergamootas yoo ta'e ilmas yoo ta'e kan beeku jechuudhaan deebisee dubbata. Achitti abboonni keenya kaasaan kan tokko ilma kan jedhame isuma mataa isaadha. Kiristoos jechuudha. Kiristoos maqaan isaa ilma namaadha. Ilma namaa gaafa jennu keenya kana ilma kana jechuu keenya miti. Isa gara boodaatti deebina. Goonka namaaf goonka waa kan jennu booda baranna. Inni kun maalidha? Ani hin beeku abbaa koo qofa beekaa jechuu isaa miti. Itti jummaanidha guyyittiin kuni laphee abbaatiin maal taatetti beekamteetti Sillaaseen abbaan ilmi hafuurri qulqulluu laphee abbaatiin guyyittii kana ni beekaa. Garuu ilmi hin beeku jechuun immoo jechummaa ilmaadhaan hin dubbatamne. Dubbatamte jechuun maal jechuudha? Beekaa raawwateera. Waaqayyo dubbate jechuun raawwatechaadha salphaadhumatti. Raawwateedha. Maaliif dubbiin Waaqayyo mataan isaa wanta raawwatudha. Amma dubbiin koo kun wanta kan raawwatu hin qabu. Tariyyoonni namarraa seenaa nama walitti naquu hin danda'a malee dubbadheedhaaf dubbiin koo kun tokko baasuu hin danda'u. Kan Waaqayyo garuu dubbii Waaqayyo mataan isaa nuti maala hojiidha. Hojjechuudha waan ta'eedhaaf kan haa kennamtu guyyittiin geesseetti xumuramteetti kan jedhu jecha ilmaadhaan maal hin taane Waaqayyo hin dubbannu. Kanaafidha ilmi hin beeku jechuudha kan dubbatudha. Inni kun sadummaa haalaawwanii haala kanaatiin kan ibsudha. Sa'aatiin keenya ga'eera tokkummaa Waaqayyoo guyyaa itti nurraatti jalqabnee itti fufnaa hanga isaa kanatti kan nu dubbachiise abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan baranne kana laphee keenya keessa bulfannee yeroo hundumaa amantaa siriidhaan namatti hin jiraatu nu haa taasisu xumurreerraa galanni Waaqayyoof.